Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkaataa kuubus ergaarii bukoo isaatti bukeessanii yeroo baay'ee kuubus ergaarii nu dhibanii jedhanii beektanii ijoolleen baay'een garuu kuubus ergaariin baay'ee namni hin dhibu. Akkaataa bukoo isaa itti bukeessanii fi hanga dhuma isaa akkaataa itti hojjetanii wajjumaan daawwannaa garuu baay'ee nama dhibu jalqaba soqidduma itti gootanii soqidda malaagaa kana takka baay'ee nama waan biraa kanaan booda ittiin dabalamu jechuudha. Harcee qofaadha garuu harceen kun sadarkaa isa sadaffaa jechuudha. Inni tokkoffaan hin jira, inni tokkoffaan karaa geemaatiin hojjetamu garuu laazim kubus girgaarii kana godhuuf harceen sadarkaan inni sadaffaa ta'uu qaba isa gurraacha san jechuudha. Bishaani akkatti qallata. Sa'a sadi lafa turuu qaba, sa'a sadi jechuudha. Akkatti kaane sa'a sadi turu. Namarunne muusani ingala la galae anak naga asisigae wallala la urfane lachu kamna to kotani